Nagaan waaqayyo bakka jirtanitti isin haa gamu jedha. Maatii YouTube dammataamuu kan taatan hundumtinuu akkam jirtu nagaa keessanii. Ani waaqayyoof galanni haa ta'u. Anis nagaa kooti. Guyyaa kana kan nuuf kenne waaqayyo. Guyyaa kana akkanatti wal agarru kan nuuf godhe waaqayyo. Guyyaan hundumtinuu, daqiiqaan hundumtinuu, sekoondiin hundumtinuu bakka jirru, biyya jirru, naannoo jiraannu, mana jiraannu keessatti waaqayyo nagaan nu eegee yeroo kanaan nu geera yaa obboloota koo. Ragaa maatii YouTube dammadaamuu kan taatan hundumtinuu dursa YouTube kana yeroo argitan YouTube kana share gochuudhaan obboloota keessan warra kana argachuu hin dandeenye akka biraan geessanii dirqama keessan akka baatan kabajaanan isin gaafadhaa. Akkasumas immoo har'uma YouTube kana kan argitanis immoo yookiin viidiyoo kana har'uma kan argitan subscribe gochuudhaan maatii YouTube kanaa taatanii guyyaa guyyaatti ergaawwan haaraa sagalee waaqayyoo jireenya bara baraatti nama geessu akka argattaniif subscribe gochuu akka hin daganne kun kan isinirraa eegamu gaheen keessan kana. Hanga dhumaatti immoo viidiyoo keenya akka dhaggeeffattaniitii fi nan isin gaafadhaa. Har'a egaa mata duree yeroo darbe kutaa tokkoffaa maasaaf mariibaat kan jedhu sidii dhiyyeesseetaniin ture. Sabni Israa'el lafa duwwaa keessa yeroo deemutti waaqayyoon akka inni qoree, waaqayyoon akka inni qoraa turee fi waaqayyoon akka mufachiisaa turan sabni kun ilaallee turre. Har'a immoo kutaa lammaffaa ammas kan mufaana kan wal fakkaatu sabni Israa'el karaatti kan isa mudatee jira. Tokkoffaan ofiuma isaaniitiin waaqayyoorraa amantaa dhabanii waaqayyoon kan inni isaaniif godhe, gochaan isaaniif godhe dagatanii yeroo isaan abboommii waaqayyoo cabsan, yeroo isaan waaqayyoon gaddisiisan, waaqayyoon yeroo isaan qoranii kan ilaalaa turredha. Karaa gara biraa immoo macaafa keessa deebi'ii kana keessattis akkuma jirutti ta'ee macaafa seera ba'uu keessattis wanti dubbatamu sabni Israa'el kun karaa deeman keessatti gufuun baay'een, waraanni baay'een isaan mudachaa akka inni turedha jechaadha. Isaan kun egaa sabni kun biyya abdachiifaman kanatti galuudhaaf wal'aansoo guddaatu isaan mudachaa ture. Tokko keessooma isaaniitiin kan ofii isaanii waaqayyoon mufachiisanii gufannaan isaan irra ga'e yoo ta'u, inni lammaffaan immoo external force kan jedhamu kun karaa bakkee wal'aansoo karaa bakkeetiin namoonni adda addaa gufachiisanii akka isaan biyya abdachiifaman sanatti akka isaan hin galleetiif kan godhamaa turanidha jechaadha. Jalqabuma yookaanu sabni Gibxi jara kana garboonfatee waggaa dheeraaf waan tureef akka isaan deebi'anii garba ta'anii tajaajilaniif duukaa bu'anii hordofaa turani. Haa ta'utii garuu waaqayyo galaana diimaa keessatti jara kana dhidhimsee sabni Israa'el bulee reeffa diinasaa warra Misir kana akka isaan bishaan irratti otoo inni bishaan irra deemu reeffisaa kuni akka isaan argan godhe. Har'a warra Misir har'a ijaan argitan kana boru hin argitanii lammata waliin agartanii isin waan ta'eetiif isa dhumaatiif gaggeessaa godhaafi jedheetu Museen dubbatee ture. Waaqayyo karaa Musee akkuma dubbates immoo warri Misir jara kana garbummaatti deeffachuudhaaf duukaa konkolaataa isaanii duukaa warri hordofan kun ofii galaana keessatti dhidhimanii waaqayyo garuu saba isaa galaana kana lafa gogaa godhee irra ceesisee reeffa diinota isaanii akka isaan argan godhe jechuudha. Egaa kan asirratti gammaduu qabnu har'as waaqayyo akkuma saba isaa wajjin ture sana yeroo sana har'as saba isaa wajjin hin jira. Akka saba Misir garbummaatti si qabachuudhaaf kan si hordofan yoo jiraatani waaqayyo galaana keessatti otoo inni dhidhimsuutii argita jechuudha. Kana amanii yaabboleessa. Yaabboleetti kan amanuu qabdu. Waaqayyo warra sin garboonfachuudhaaf duubaan konkolaataa isaanii fe'atanii sin hordofanii galaana keessatti dhidhimseetu reeffa isaanii dhaabattee akkati ilaaltu si godha jechuudha. Mee amma seenaa saba kanaa keessatti egaa wanta darbe keessaati macaafa qulqulluu keessaa seera ba'uu boqonnaa 17 lakkoofsa 9 hanga 15 haa ilaallu jechuudha. Kanaaf warri kitaaba qulqulluu qabdan kana irra deebitanii akka dubbistaniitii fi isinittin hima. Seera ba'uu boqonnaa 17 lakkoofsa 9 hanga 15 jechuudha. Kana dubbifachuu dandeessu. Kanaaf egaa amma achirratti mata dureen isaa kan inni jedhu waaqayyoo faajii kooti jedha. Museen sabni Israa'el kun yeroo inni qoramu kana kan saba kana gaggeessu irra caalaa immoo saba sana caalaa kan qoramaa ture Museedha. Gaggeessaa isaanii waan tureetiif jechaadha. Saba kana kan gaggeessu isa yeroo beelaan Museetti iyyu, yoo waa rakkatan Museetti iyyu, yeroo lafti banamee isaan liqimsu Museetti iyyu,
yeroo booftii gammoojjii keessatti isaanitti ka'ee isaan iddu Museetti iyyu. Waaqayyo saba kanaatiif furmaata kan inni kennu immoo nama kana kan kaase karaa Museeti jechaadha. Amma asirratti kan raawwatame amaani seera ba'uu boqonnaa 17 lakkoofsa 9-15 kan ilaallu keessaati jechaadha. Karaa irratti otoo deemanii sabni hamaan tokko saba Israa'el kana akka isaan hin dabarre karaa irratti gufachiisuudhaaf ture kan inni barbaade. Sabni kun saba Amaaleq jedhama. Sabni Amaaleq kun sabni Israa'el daandii isaarra deemee biyya Waaqayyo isa abdachiise kanatti deemaa jira. Amaaleqoonni garuu sabni kun akka isaan achiin hin dabarreef gufuutti ta'anii ture. Dura dhaabbatanii ture. Lolaa turani. Waraanatti bananii turani. Kanaaf egaa Waaqayyo saba Israa'eliif injifannoo akka kennuu fi ulee Waaqayyoo qabatee Museen akka inni saba Israa'el duratti harkasaa ol kaasee Waaqayyoon akka inni kadhatu ture kan taasifame jechaadha. Waaqayyoon kadhachaa ture. Harkasaa ol qabaa ture. Yeroo Museen harkasaa ol kaasu sabni Israa'el injifannoo argata. Yeroo sabni Israa'el Museen harkasaa gad deebisu warri miidiyaa Amaaleqootaa Musee irratti saba Israa'el irratti injifannoo argatu turan. Kanaafuu saba Israa'el irratti injifannoo akka hin arganneef hanga dhumaatti sabni Israa'el injifannoo akka argatuuf Amaaleqoota kana irratti jechuudha. Museen harkasaa diriirsee taa'uudha qaba. Harkasaa hanga dhumaatti hanga injifannoon kun mirkanaa'utti harkasaa akka ol kaasetti kaa'uudha qaba ture. Kanarraa kan ka'e Museen harkasaa asiif asiin Aroon fa'aa asiif asiin Iyyaasuu fi Aroon harka Musee kana gaafa harkisaa dadhabu jala dhaabbatanii hirkisanii akka inni dhaabbatee oolu taasisan. Dhaabbatee waan ooleef sabni Israa'el Amaaleqoota irratti injifannoo argate. Ni mo'atanii, rukutanii, cabsanii gara biyya abdachiifame sanaatti kana booda adeemsa isaanii itti fufani. Kanaafuu yaa obboloota koo daandii irra jirra. Nuti keessummaadha. Biyyi keenya as miti. Manni keenya as miti. Iddoo Waaqayyo nu abdachiise qaba. Iddoo Waaqayyo nu abdachiise kanatti galuudhaaf kan garaarra taa'anii nu eeggatan, kan nu gufachiisan, nu rukutanii duubatti nu deebisuuf yookiin duubaan dhufanii duubatti nu gotatuuf kan deeman warri Misir jiru. Fuuldura keenyaan Amaaleqoonni jiru. Karaa gara biraa immoo duuba keenyaan warra Misirtu fiiga nu qabachuuf fuuldura keenyaan kan nama nyaatu galaanatu jira. Waaqayyo galaanicha lafa gogaa godhee si ceesisa. Isa duuba keetiin si harkisuuf fiigu warra Misir immoo Waaqayyo galaana keessatti dhidhimsee tureeffasaa si agarsiisa. Warra karaarra taa'ee ammas waraana sirratti banu warra Amaaleqootaa Waaqayyo rukuteetu otoo isaan injifatanii otoo ati injifattuu injifannoon kan keetoo ta'uuti argita. Amaaleqoota fuula kee duraa rukuta Waaqayyo. Museen kanaafi Waaqayyo faajii kooteedhe. Faajii jechuun maal jechuudha? Waaqayyo faajii kan inni ta'eefi yookiis milikkita bara baraa kan dhalootaa gara dhalootaatti dabarsu. Injifannoon Waaqayyoo dhalootaa gara dhalootaatti kan sitti darbu, kan siif darbu ta'uusaa Waaqayyo faajii godheera Museetti jechaadha. Mee isa dhumaarraa seera ba'uu boqonnaa 17 lakkoofsa 15 fi 16 maqaa Waaqayyootiin nan dubbisaa. Mee dhaggeeffadhaa obboloota koo. Waaqayyo Museenis iddoo aarsaa ijaare maqaasaas Waaqayyo faajii kooti jedhee moggaase. Lakkoofsa 16 itti dabalees harka gara teessoo Waaqayyoo ol fuudhamaniiru. Harki gara teessoo Waaqayyoo ol fuudhamaniiru. Waaqayyo dhaloota hanga dhalootaatti warra Amaaleq in lola jedhe. Kanagaa kun misiraachoodha. Gammachuun kanaa olii hin jiru jechuudha. Museen akkuma jedhe aarsaa ijaare iddoo aarsaa Waaqayyoof. Aarsaa jechuun maali? Bakka itti Waaqayyoon galata galchaniif, bakka itti Waaqayyoof galata dhiyeessan jechuudha. Aarsaa kana iddoo itti Waaqayyoof galata dhiyeessan kana ijaare Museen. Maal jedhe maqaasaas immoo Waaqayyo faajii kooti jedhee moggaase. Bakka aarsaa itti Waaqayyoof dhiyeesse kana Waaqayyo faajii kooti, mallattoo kooti, milikkita kooti, yaadannoo kooti. Yaadannoon kun Waaqayyo waan ajaje qaba. Lakkoofsa 14 irratti yeroo dubbifatu maal jedha? Ergasii Waaqayyo Museedhaan seenaa kana akka macaafaatti caafi.
Ani immoo seenaa warra Amaaleq raawwadhee bantii Waaqaa jalaa haxaa'ee akkan balleessu Iyyaasuutti immoo himi jedheen. Kana egaa yaa obboloota koo mana jirtan, bakka jirtan, biyya jirtan teessanii viidiyoo kana kan dhaggeeffattan hundumtinuu har'a misiraachoon sagalee gara keessanitti akka dhufu nan amana. Misiraachoon sagalee seenaa Waaqayyo jireenya kee keessatti hin dagatamne si keessa kaa'a. Dhalootaa gara dhalootaatti seenaan kee jijjiiramee akka yaadatamu si godha. Amaaleqoota garuu haxaa'ee fuuldura keetii ni balleessa. Warra seenaa kee balleessuu barbaadan Waaqayyo lafarraa balleessa. Warra akkati yaadatamne lafa kanarratti, akkati lafa kanarratti dagatamtee haftu si gochuudhaaf warri fiiganii, warra Amaaleqoota, yakkamtoota, jalloota Waaqayyo si fuulduraatii haxaa'ee ni balleessa. Seenaa kee immoo bara baraan barreessee kaa'a Waaqayyo jechuudha. Seenaan kee dhalootaa gara dhalootaatti akka inni darbu ni si taasisa Waaqayyo jechuudha. Kana kan nuti beekuu qabnu yaa obboloota koo. Har'a Waaqayyo anaaf isiniif faajjii keenyadha. Anaaf isiniif Waaqayyo tiksee keenyadha. Warra nu adamsan duuba keenyaan isaa dhufanii, fuuldura keenyaan isaa dhufanii, Waaqayyo gara mirgaattis, gara bitaattis, gara duubaattis, gara fuulduraattis nu lola. Diinonni kee karaa tokko yoo sitti dhufan karaa torba akka isaan si baqatan godha Waaqayyo. Karaa torba si baqatu. Karaa tokko sitti dhufuu danda'u. Karaa torba garuu akka isaan si baqatan godha. Waaqayyo diinota kee akka habaqii qilleensa keessaa godheetu lafarraatii dhabamsiisa. Habaqiin qilleensa keessaa ka'e jennaan garatti funaanamuu hin qabu. Yookiin daakuun qilleensa keessa ka'e homaallee walitti funaanamuu hin danda'u. Waaqayyo akkas godheetu diina kee lafarraatiin balleessa jechuudha. Eenyu diinni kee? Diinni keenya eenyu? Farda seexanaa ta'anii warra deeman jechuudha. Xinqulaadhaan lafarraa si balleessuu kan barbaadan. Jireenya kee dhabamsiisuu kan barbaadan. Sanyii Amaaleqootaa warra ta'an. Waaqayyo lafarraa balleessa. Isin garuu, ani garuu, isin, ana, nuti Waaqayyoon faajjii keenya godhachuu qabna. Bakka aarsaa Waaqayyootti yeroo hundumaa argachuu qabna. Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Karaa keenya Waaqayyootti kennuu qabna. Jireenya keenya Waaqayyootti kennuu qabna. Adeemsa keenya Waaqayyootti kennuu qabna. Waaqayyo kan gumaa baasudha. Saba Israa'eliif kan lolee. Israa'eliif Musee miti. Waaqayyotu isaan faana ta'ee, Musee faana ta'ee lole. Sabni Israa'el fuuldura Waaqayyotti qajeelaa waan ta'eef immoo isinitti hin fakkaatiif. Sabni Israa'el qajeelummaa waan qabuuf miti. Waaqayyo garuu jalqaba Abrahaamiif kakuu kakate qaba. Qomoo keerraa, sanyii keerraa, adda bayitii biyyan ani si agarsiisu dhaqi. Dhalli dhala kee hin dhaala. Dhala kee nan dhaalchisa. Sanyii kee nan dhaalchisa. Qomoo kee nan dhaalchisa biyya sana jedhee kakuu waan galee qaba Waaqayyo. Jalqaba Musee yoggaa waame jechaadha. Seera uumamaa boqonnaa 12 keessatti yoo fudhannee ilaalle. Kanaaf sanyii keenya, qomoo keenya dhaalchisuudhaaf Waaqayyo waadaa galeeru qaba. Jireenya bara baraatti jechuudha. Waadaa siif galeeru qaba. Waadaa naaf galeeru qaba. Waadaa nuu galeeru qaba. Waadaa nuuf gale sana immoo raawwachuudhaaf har'a Waaqayyo karaa hundumaa, karaa bitaa kee kuma, karaa mirga kee kumni 10 otoo inni kufuu argita. Ati garuu dhaabattee ilaalta. Diinni kee otoo inni kufuu argita. Waaqayyo waadaa isaaf jedheetu waadaa nuu gale yookiis kakuu nuuf gale qaba Waaqayyo. Kakuu isaa sana raawwachuuf jedhee mirgaanis bitaanis duubaanis fuulduraanis kan nutti dhufan Amaaleqoota Waaqayyo lafarraa haxaa'eetu balleessa. Biyya kakuu sanaa galuu qabna waan ta'eef. Biyya kakuu sanaatti galuun qaba jedhi Waaqayyoon si galcha. Akka Iyyaasuuf akka Kaaleeb Waaqayyo bakka nu abdachiise sanatti nu galcha jedhiiti dubbadhu hin si galcha Waaqayyo. Itti amani. Iyyaasuuf Kaaleeb ni galla bakka nu abdachiise sana Waaqayyo nu galcha jedhanii waan amaniif Waaqayyo isaan galche. Warri immoo amanaachuu dadhaban, warra mata jabeeyyii warri ta'an, maasaaf marii baatni jedhan warri Waaqayyoon qoran isaan lafa duwwaatti hafani. Lafa duwwaatti hafani. Warri Waaqayyotti amanatan immoo garuu hin galani biyyichatti jechuudha. Biyya abdachiifame sanatti ni galan. Kanaafuu ergaan koo har'aa Waaqayyo faajjii kooti. Waaqayyo faajjii keeti. Waaqayyo faajjii keenya.
Waaqayyoon haa abdannu. Faajjii keenya haa godhannu. Waaqayyoon bahaa keenyaaf gala keenyaaf haa godhannu. Karaan keenya Waaqayyoon haa dursu. Jireenya keenya keessatti Waaqayyoon haa dursinu. Namni Waaqayyoon amanatu akka muka bishaan qarqaraa lalisaadha jedha raajii Ermiyaas keessatti. Namni Waaqayyoon yoo amanatte yeroo hundumaa baalli kee lalisaadha. Jireenyi kee lalisaadha. Waggaa guutuu ija kennita. Waggaa guutuu eebba qabda. Waggaa guutuu gammachuu qabda. Gammachuu bara baraanii kana argachuudhaaf immoo Waaqayyo amanachuudha qabna. Waaqayyoon abdii godhachuudha qabna. Waaqayyo sinaa eebbisu obboloota koo. Har'aaf egaa Waaqayyo faajjii kooti kan jedhu kana. Waaqayyo seenaa bara baraatiif akka inni nu kaa'u. Jireenya keenya yaadannoo bara baraatiif akka inni godhu. Yaadannoo bara baraafan si godha jedheera Gooftaan. Jireenyi kee yookiin immoo seenaan kee bara baraan galmaa'ee akka inni taa'u si godha Waaqayyo. Bara baraan lalisaa akka taatu si godha Waaqayyo. Amaaleeq fuuldura kee jiru Waaqayyoon balleessa. Warra karaa kee irratti gufuu sitti ta'an Waaqayyo hin balleessa, hin rukuta, haxaa'ee si duraa kaasa. Kana goone akka argamnuuf Gooftaan nu haa gargaaru. Kanaafuu har'a ergaan koo asuma irratti nagaa. Warri haaraan har'uma gara viidiyoo kanaatti dhuftan akkuma diirama isinii kaasee sabiskiraayib gootanii maamila yookiis maatii yuutuubii Damma Daamuu akka taatan, warri immoo kanaan dura maatii taatan immoo sheer gochuudhaan obboloota keessaniitiif ergaan kun akka inni ga'u guyyaa hundumaas lallaba kanaatiin lallaba haaraa argadhee akka isinii dhufuuf Gooftaan nu haa gargaaru, Gooftaan nu haa eebbisu, nama guyyaa sanaa nu haa godhuun jedhaa. Nagaan naaf turaa. Baay'een isin jaalladhaa. Galatoomaan isiniin jedha.